Ajjechaan suukanneessaa fi duguggaan sanyii gara jabeenya humnoota finxaalejii fannoo Amaaraan godina Salaalee aanaa dharraa fi bakkeewwan biroo naannoo Oromiyaatti raawwatamaa turee fi jiru uummata biratti dallansuu jabaa uumeeti jira. Lammiileen hedduun qe'ee isaanii keessatti ari'atamanii akka horiitti gorra'amaa kan jiran, kaan immoo gara bosonaatti baqachuun lubbuu of baraaran illee beelaa fi dheebuun miidhamaa kan jiran, daandiin ittiin deeggarsa lubbuu baraaru dhaqqabsiisan dhabamuun miidhama irratti miidhama biraa dabaleera jechuun dallansuu jabaa uumeeti jira. Artistoonni, hayyoonnii fi rogeeyyiin miidiyaa garaa garaa gochaa gara jabummaa fi shororkeessummaa kana balaaleffachuutti jiru. Namoonni miidiyaa hawaasaa isaanii irratti yaada kennaa jiraniin rakkoon tokkoomuu dhabuu keessoo uummata Oromoo jiru leellistoonni sirna durii daangaa cabsanii seenuun lafa Oromoo akka weeraranii fi uummata Oromoo irratti ajjechaa suukanneessaa akka raawwatan affeereera jedhan. Nageenya uummataa tiksuun dirqamaa fi itti gaafatamummaa mootummaati. Jalqaba humnoota finxaalejii fannoo Amaaraa kanas ijaaruun hidhachiisee kan bobbaase mootummaa ta'uu yaadachiisuun hidhannoo amma dura mootummaan kenneefiin finxaalejiin fannoo Amaaraa kun yakka suukanneessaa kana raawwachaa jiru jedhaniim. Ogeessi dinagdee fi rogeessi miidiyaa hawaasaa Walaabuu Jiloo ergaa karaa feesbuukaa isaa dabarseen ajjechaan suukanneessaa fi rifaasisaa uummata keenya hidhataa siyaasaa fi fincila hin qabne irratti raawwatame kan boqonnaa nama dhorku jedhaniim. Yakki gara jabeenyaa kun waggoota 6 darban keessa bakkoota garaagaraatti bifa jijjiirrachaa kan itti fufe ta'uu ibsuun itti gaafatamummaan isaa mootummaadha jedheem. Yakka uummata Salaalee irratti raawwatamaa jiru dabalatee goleelee Oromiyaa guutuutti raawwatamaa turan ajjechaa namoota dhuunfaa fi jumlaa akkasuma hoggantoota hawaasaa kanneen akka abbootii gadaa karrayyuu galtee siyaasaaf oolfachuuf jecha qindeessuu raawwachuu fi ragaa faana balleessuun qorannoo walabaa dhorkee nu goolaa jira jedhaniim. Rogeessi miidiyaa fi ogeessi dinagdee Walaabuu Jiloo addatti gartuun Oromiyaa daangessu yakka kana raawwachaa jiru baajata mootummaatiin kan ijaaramee fi hidhatee ta'uu waajjira muummicha ministeeraatu ofitti raggeesse jedheeram. Goolaba kanattis xumuraa gochuuf yakkoota raawwatamaniif itti gaafatamummaa mirkaneessuuf hunduu socho'uu qaba jechuun Walaabuu Jiloo dhaameeti jiram. Artistii Galaanaa Gaaromsaa ergaa toora feesbuukaa isaa irratti dabarseen immoo ajjechaan gara jabeenyaa uummata irratti raawwatamaa jiru dhaabbachuu qaba jechuun uummanni qe'ee isaa irraa mirga jiraachuu erga dhabee oolee buleera jedheem. Sabni kun ilmoo inni dhales ormi itti gales nagaa isaa booressuun dhaabbachuu qaba kan jedhe artistii Galaanaa Gaaromsaa turuu illee imimmaan uummataa galaana ta'ee nama nyaata nagaa buusuun furmaata jedheeram. Artistii Ittiqaa Tafarii immoo boo'ichi keenya waggaa 5 oliif waan adda citee hin beekneef akka sirba baramaa ta'uun xiyyeeffannoo dhabee laata jechuun gaafii gaafachuun eegaleem. Waggoota 5 darban uummanni Salaalee dararaa ulfaataa keessummeessaa turuu ibsuun roorroo biyya kana keessatti mul'ate hin beekne keessummeessuutti jira jedheem. Salaalee waggoota 5f halkaniif guyyaa boo'u, dhiigu, qe'ee fi qabeenyi isaa gubatee manca'u maaliif guyyaa tokko aara galfii dhabe, Salaalee maaliif birmannaa dhabe jechuun gaafiiwwan tarreessuun gaafateem. Salaaletti har'a duutii waanuma salphaa fakkaate reeffa argatanii awwaaluun immoo carra qabeessummaa ta'e kan jedhu Salaalee har'a kan humna qabu keessaa baqatee hiyyeessi du'aa fi kan immoo du'uuf guyyaa eeggataa jedheem. Uummanni kun gamtaan ba'ee boo'ee nagaa kadhatee akkamitti nagaa fi birmannaa dhabe jechuun sirni daangaa kee fi nagaasiif hin eegne diina jechuun ibseeti jiraam. Uummanni qe'ee isaa irraa buqqifamuun gara bosonaatti baqate
meeshaa waraanaa gurguddaa fi haleellaa qilleensa irraan rukutamaa jiraachuu kan himatan qonnaan bultoonni hojii keenyaan ala hirmaannaa siyaasaa tokko malee maqaa nuuf kennuun nu fixaati jiru jedhum. Gochii fi dararaan suukanneessaan Salaalee dharraatti raawwatamaa jiru kun dallansuu ummata Oromoo bal'aa kan uume namni hunduu gocha kana balaaleffachuun dubbachuu fi barreessutti jiram. Godina Salaalee erga nagaya dheebotee waggoota lakkoofsisee jira callifamee ilaalamaa ture jedhan keessummoonni tamsaasa kallattii OMN irratti hirmaatan. Ummanni kun nageenyi fuula isaa irraa godaanee nagaa fi tasgabbii dhabee qe'ee fi qabeenya isaa irratti duguugamaa jira jedhan. Rakkoo ummata Salaalee irratti baroota hedduuf deemaa turee fi jiru kana warri aangoo harkaa qabu teessoo isaanii qofa tolfachuuf malee hanga deemee sadarkaa akka hoolaa albeen nama qalan kana irra gahutti arguu dhabaniiti miti jedhan. Marii tamsaasa kallattii OMN kana irratti kan hirmaatan ogeessa miidiyaa Habtaamuu Tasfaayee, Muhammad Deeksikoo fi ogeessa dinagdee Walaabuu Jiloo rakkoon ummanni Salaalee keessa jiru rakkoo ulfaataa fi ibsuun nama rakkisuudha jedhan. Qabsoon ummanni Oromoo barootaaf lubbuu danuu itti gumaachaa ture sadarkaa kanaan gahee rakkoo hawaasaa furuun hafee murnoota muraasaaf qofaa jireenya jijjiiruu ta'ee hafaa jira jedhe dargaggoon Muhammad Deeksisoo. Ummata kana irratti waggoota 6 lola kallattii fi alkallattiitu miidiyaa jalaa dhokfamee irratti adeemsifamaa ture jechuun ibseem. Ajjeechaaf gidiraan godina Salaalee fi daangaalee lafa Oromiyaa hedduu keessatti humnoota finxaaleeyyii fannootiin raawwatamaa jiruu fi ture kun sagantaa mootummaa of keessaa qabu waan ta'eef malee humni barbaade akka barbaade daangaa cabsee seenee ilma namaa akka horiitti albeen hin gorra'u ture jedha ogeessi dinagdee Walaabuu Jiloo. Gocha irra deddeebiin yeroo hunda mul'atu kana mootummaan galtee siyaasaatiif itti fayyadamee itti gaafatamni akka hin jiraanneef illee faanaa balleessaa akka jiru ibseem. Ogeessa miidiyaa kan ta'e Habtaamuu Tasfaayee diinni kaleessaa diina har'as diina boruus diina garuu immoo ummanni keenya yeroo diinni nama keenya akka horiitti gadi fuudhee qalu waliif hadooduu dhabuun akka Oromoo tokkootti naqaanfachiisa jedheeram. Daa'imman haadhaa fi abbaa jalaa funaananii gochaa suukanneessaan gurri namaa dhagahuuf hin tolle irratti raawwatamaa jira jedheem. Taateen suukanneessaan Salaaleetti, Amuuriitti, naannoo Fantaallee fi bakkeewwan biroo keessatti humnoota finxaaleeyyii fannoon raawwatamaa turee fi jiru akka sabaatti waan nu salphiseedha jedhe gaazixeessaan Habtaamuu Tasfaayee. Karaa deemaa jedhamuun kan beekamu Injiinar Daani'el Gammadaa immoo Oromiyaa keessatti rakkoo hedduu argaa jirra garuu immoo rakkoon ummanni Salaalee keessa jiru kan bakkeewwan biroo keessatti ilaalaa turre irraa hammaataadha jechuun ibseeti jiram. Salaalee aanaa dharraa keessatti manneen yaalaa, manneen barnootaa, tajaajiloonni ummataa tokkollee akka hin jirre ummanni fi qabeenyi ummataa humnoota finxaaleeyyii fannootiin weeraramee akka jiru karaa deemaan himeeti jiram. Keessummoonni tamsaasa kallattii OMN qopheesse irratti hirmaatan kan dubbatan ummanni Oromoo alaa fi keessaa rakkoo deemaa jiru irratti wal cinaa dhaabbatee waliif birmachuu akka qabu dhaamaniiti jiru. Egaan barruu kana fuula miidiyaa OMN irraa kan walitti qabee qindeesse isin biraan ga'aa jiru an obboleessa keessan Abduu Sammaanim.